wanni guddaan gara Baalee dhufne. Baalee bakka qabsoon teenya irraa finiinaa turte. Biyya lafa gabbataa lafa miidhagaa isii kana dabarsanii kennuu diddaaf abboonni keessan dabana dukkanaa san dabana moobaayilli kun hin jirre dabana makiinaan kun hin jirre dabana alagaan biyya tana akka fedhati qircataa ture san keessatti abboonni keessan gabrummaan nu gaya yoo dandeenya iddaan buqqifnaa yookaan ilmaan itti guddifne yaanii biyyatti qabsaa'aa turan san tokkoffaa dhufnee arguudha barbaanne. Kalammaffaa immoo qeerroo keenya qeerroo Baalee qeerroo Gaasaraa ka qabsoo waggoota dabranii keessatti adda durummaan qabsaa'aa ture aarsaa guddaa kafalaa ture kana dhufnee galateeffannee qabsoo itti aanuuf immoo qopheessuu barbaanne jechuudha. Boonni keenyas ta'ee dhaloonni keenya waa sadiif qabsaa'e. Inni tokkoffaani biyya teenya irratti Oromiyaa irratti Oromummaa teenyaan aadaa keenyaan seenaan keenya qaqqabamuu akka hin qabne namaa gadii taanee tuffatamnee jiraachuurra namuunuu walqixa taanee jiraachuu qabna yaada jedhuun yoo ta'u kan lammaffaa qabeenya rabbi nuu kenne kanarratti baadiyyaa bareedaa ka jalli albuudaa ka gubbaan biyyee qotichaa ka bishaan irra jiru ka qilleensa bareedaa kana ka rabbi nuu kenne alagaan nurraa fudhate kanarratti nuyi qonnee orma gabbaruu osoo hin taane nuyi hojjetannee deega bulaa ormi kuufee deeqqifachuu osoo hin taane qabeenya keenya irratti abbaa taane humnaaf beekumsa rabbi nuu kenneen carraaqqannee hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf jechuudha. Kan sadaffaa qe'ee teenya irratti dachii tana irratti lafa Baaleet irratti lafa Oromiyaat irratti mootummaa alagaan ergatuun takkaa'u alagaa qawween nu bulchuun yookiin immoo Oromoo doofaa du'aa alagaan ergatuun osoo hin taane ilmaan nu keessatti guddataniin ka gosti beeytuun ka sabni beekuun ka ollaan beekuun ka amanummaan isaanii shakkii hin qabne ka beekumsi isaanii ragaa qabu ka ummata naanne ka ummata tajaajilaniin quba keenyaan filannee heeraaf seera gadaa keenya irratti hundaa'e keenyummaa keenya irratti hundaa'e kanuuf tumaniin buluudha jechuun waan sadeen kanaaf qaqqabsoofne akkasii miti. Garuu immoo abadan dhumtanii lafarraa dhabamuu isinii wayya amma booda gubbaa gatiitti shuumamurra nan isiniin jedhu nama Gaasaraa ta'u hankafa godhufe hin beeku nama Gaasaraa ta'u gosa Gaasaraatiif beeka ummata Gaasaraatiif beeka aayyoo Gaasaraatiif beeka jaarsa Gaasaraatiif beeka jechuudha. Kanaaf lafa kana agartuu ijoollee addunyaarra biyya baay'een deemean dhibbaa ol biyyi badhaadhina akkanaa qabdu qabeenya akkanaa qabdu xiqqoodha. Alagaa jalatti kufuun jallaan keenya isaanii ajajamaa turuutu hiyyummatti nu geesse. Gaasara rakkoon tun akka dhaabattu yoo ka barbaaddan taate qabeenya keessan irratti abbaa ta'uu qofa osoo hin taane qabeenyi keessan sirnaan akka isinii bulu dhugaa isinitti himu Baalee abbaan qabdu akkan argetti soofuma dhageetiin ture ganama kana soofuma dhaqee holqi addunyaa irratti galmaa'ee kun ka maqaa beekamaa kabajamaa qabu kun karaa